raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar yooyyaa harka fuunee qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa Oromoo Jiillee hundeen tuulama ta'ee kutaa duraa isiniif dhiyeessina. Seenaa Oromoo Jiillee kana kan arganne sagantaa Kaayyoo jedhamu kan ONN irratti raajii lammeessatiin waggaa 6 duraa dhiyaateerraa akka qophii keenyaaf ta'utti gulaalleti. Raajiin gameensa Insaayikiloopiidiyaa Oromoo jedhamu obbo Ida'oo Odaa Boruu waliin otoo Ida'oon lubbuun jiruu ji'oota yartuu duraa kan dhimma kanarratti beekaa seenaa kana waliin haasa'ee ture. Obbo Ida'oo Boruu jannataan haa qanani'u jechaa gara sagantaa keenyatti ceena. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isin waliin turummoo ani Gurmeechaa Gammachuutii itti dhiyaadha. Har'a waa'ee seenaa Oromoo keessatti edda Oromoon sirna nafxanyaa jalatti kufee kaaseeti seenaan Oromoo sirnaan barreeffamee jiru. Gosti Oromoon qabu baay'een isaanii liqinfamanii eenyummaan isaanii miidhameetu kan jiraatu. Garuu gosa Oromoo keessaati gosa Jiilee kan jedhamu keessumaa Sulula Rift Valley keessa kan jiraatan waa'een isaanii guddoo haasa'amee hin beeku. Garuu waraana Oromoon sirna nafxanyaa wajjin godhaa ture keessatti waraana gurguddoo keessatti qooda kan fudhataniif karaa nafxanyoota Oromoo miidhaa turanii fi biyya isaanii babal'istaa turan irratti miidhaan guddaa kan irra ga'e sabni gosa Jiilee jedhamutu jira. Isaan kana ilaalchisee hayyuu seenaa kan ta'an obbo Ida'oo Boruu qabannee marii kanaaf dhiyaanneerra. Uummanni Jiillee kun tokkoffaa akka itti waamamu balbala ja'a qabaa. Kanaafuu Jaan Jiillee jedhama. Akkuma sadeen sooddoo Jaan Jiillee shanan jittaa haaluma kana jedhamu kanaan gaa torban oboo saglam yaa'ii Booranaa akkanaan Oromoon gaa lakkoofsan balbalaan lakkaa'ee akkasiin gosa qabaa. Jiillee balbala ja'a qabaa. Kana keessa Jaan Jiillee jedhama. Jaan Jiillee kun immoo Goona, Guuta, Looyya, Warre jedhaniitu warra kanaatti Siiba, Gindo jedhamu. Siiba fi Gindoon kunillee gaazarii sante badii uummata Oromoo irra ga'e achitti immoo amma 20th century bara qooqni badu kana bishaan qooqaa kana dhugaa dhaaban Awwaash kana jallisanii dhaabanii waan Xaaliyaaniin miidhama Itoophiyaan waraana Xaaliyaaniitiin miidhamte saniif League of Nations muree fi gaafa horii saniin ifaan biyyi Itoophiyaa dukkanooftu'aa wanta guddaa hojjetamu ifaa jedhanii mata Siiba fi Gindoo kana Siiba fi Gindoo karaa qooqaa jiru gaa jarri achi amma Awwaash matoo arbaa gadi jiru gara Goona irraa ol ka'anii Siiba fi Gindoon kun amma xiqqoo mojotti ol dhiyaatutti jiraatu afaan hara dambalsanii fi karaa artiitiinis wal hundajuu gara naan Jiddaa fi Adaan wal timjii walirra jiru akka kana. Anyway Jaan Jiillee jechuun akkanaanii magaalonni gurguddoon isaan qaban dubbisa yookaan maqi jedhamti. Maqi jechuun maqaa dhagaa saniini hara dambalitti gadi yaa'u saniini. Lagni kunis Malkaa Jalloo, Malkaa Goobessaa, Dambooba, Hulluuqxuu waan akkanaatiin beekamu. Karaa biraatiin magaalaan biraa immoo karaa Agafacaasaa jetti warri Abashaa Gabreela jiru charkii wajjitti dhaabanii Gabreela jiru karaa daarii artiitti achi gara Abboosatti gadi fagaatu Agafacaasaa jedhama karaa Macarjirsaa. Macarjirsaan kun jechuun egaa bakka garaan namaatti jiguu jechuudha. Macaruu jechuun bakka duraan achitti egaa warra diina namaan loluu biyya boojuu fi kan achitti
Onnoo jaaniif labsan lafa macaru jigsaa jiruun macaruun jiru jechuudha. Garanaan immoo botee jiru botee san amaarri immoo Iyyaasuun achi gaheeti fardasaa maqaa fardasaa kan achitti du'e tokko yaani alamxeenaa jedhuuni alamxeenaan maqaan suni boteedha. Gara gaara booratti dhiyaatti sun immoo giraaba jaarsotiin ol gara hojootti ol deemta jechuudha. South to North ol deemtu jechuudha. Gara aadaatti ol deemtu jechuudha. Kanarra egaa ombolle jirti. Kooyyee keessa jirti. Waan akkanaati. Mootonni isaanii duraan naannootti mootummaa matuma isaaniitu mootii qabu. Nagaadhaan naannootti ol bulchuu garuu overall mootii isaanii Kombolee Jaarraa jedhama. Lallaas bara 1906 fannifameen Minilikii fi Raas Birruu Walde Gabreel achumatti waraana irratti du'ee ilma isaatu Raas Birruutu Raas Daargee wajjiniin fannisee jechuudha. Akka kanaa egaa naannoon isaaniiti jiillee garuu kan jennu kun achi daarii Adaamii Tulluu yookaan daarii Baatuu yookaan Haajitti jenna lafti kan Haajitti turte kanaaf Haajitti jedhuuni booda immoo Amaarri laga Zuwaayizaniin Hardan Balsan Zuwaay jedhuuni Zuwaay jedhanii amma immoo Baatutti deebisanii achillee Damangayin abboosa bakka jedhamtu jedhan seenee meexxoo hin jedhuuni namicha magaalaa san uumanii achirraa ol kaagaa goon jiillee achirraa ka'ee harratee garasiin sooddotti ol ijjata garasiin Maaraqoo fi Filxeetti ol ijjataa garanaan gara North Westitti ol baatu sooddotti ijjataa gara Kooyyeetiin jechuudha. Garasirraa gadi ba'ee Jiddatti ijjataa Jidda Tuulamaa naannoo Qomoo isaatti baay'ee ol fuudhu jiilla fi Jiddaan kun baay'ee olitti jiru Jidda immoo jiillatti galan Jiddaa jiillee jedhuuni. Warra immoo karaa biraatti gara warra Maccaa jedhanii immoo Maccaan kunis kan achi galee hafee jira isaaniin immoo Maccaa jiillee jedhuuni. Waanuma akkanaatiin kan hafee jiru Adaa jiillee kan jiru Adaa mataa isaa dandeenyu jiru warri jiillee keessa qubatan Adaa jiillee jedhamu. Maqaa isaanii kennaniituma kan jiillee ta'uu isaanii akka moggaasatti ofii yaa'u maqaa Adandam jechuun itti dabalataan. Kanaa achitti garuu uummanni sun ofumaaf ol fuudhaa baay'inaan 99% jiillee waluma fuudhaa garuu gosaan waliin fuudhu abboonnoon fuudhu kiyyoon fuudhu maliyyuun fuudhu harawween fuudhu kunnoon fuudhu isaan lama qabu kun hundumtuu gosa adda addaatiin fuudha fira dhiigaa dhiisitii gosaan waliin fuudhan amma naannoo Maccaatti abeebee yoo taate amma abbaa sagalitti walitti dhufuu baatte ni wal fuudha. Jiillee biratti garuu abbaa sagaliisii dhibba yoo geesse egaa gosti kee takka ta'e waliin fuudhu. Abboonnoon fuudhu, kiyyoon fuudhu, harawween fuudhu, maliyyuun fuudhu, nyurqoon fuudhu waan akkasiiti jechuudha egaa. Goonan sunuu balbala 12 qaba. Kanaa gartiin egaa jiillee gara boosatiitti ijjataa. Boosatii fi karaa corree sangaa almost gara Hararii fi Arsiin Awwaloo sanaa gara gubbaatiin gara Noordi gara kaabatiin immoo Adaa Awwaloo sanaa jidduutti immoo cidee argatee karaa Shankooraa saniin jidduutti Boosatii fi warri Shankooraa kun kutanii gubbaatti immoo Ifaatii Xummuugaa kan jedhan kan gara kunoo dura awraajjaa akka Hayilasillaasitti Ifaatiin naa Xummuugaa awraajjaa Efisoon jiru Shawaaroobii naannoo sanii qabatee hamma wanni itti hamma gaditti asii fi Kamiseedhaa gaditti hottee jechuun dasee jennu kana dasee sinumajuu hotteetiin ijoollee jechuu afaan Amaaraatti hotteedhaas garanatti laga jammaatiin osoo salaaliin gahin osoo jiddan gahin osoo wannoon gahin dannabaa fa'aa warra jirruu kan jedhan biyya raasmas nutuun gahin kuni kan jiru naannoon suni waluma fakkaatee akkasuma addaan cita boosatii gaditti correedhaa gaditti jiillee hamma achi gadi kara maqiitti yookaan gara daarii abboosatti jechuudha hara dambaliin waloo sanaa arsiin waloo sanaa sooddoo waloo sanaa iddaa wallonnoo jedhaa siltee fi maaraqoodhaanis timjii walii qabu kana jechuudha. Riifti baalii kan jedhamu kana sulula walakkaa waltajjii kan jedhamu kana keessa jiraatu irra jiraan isaanii jechuudha. Biyya loon horanii kanaan jiraatu eenyu isaanii kana. Mee istaatiksii isaanii baay'ina isaanii wanti isin beektan jira? Akka jedhanitti hamma Minilik egaa Hayilasillaasiin hin qabanne achi hin geenye. Never galaan irraa hunda bara Hayilasillaasiin galaanuu guddaa hin qabanne. Hamma Minilikumtuu dhumarratti gara garuma du'aa irratti qabatee egaa waggaa sanitti kun 1906 1906 Kombolee Jaarraa kan fannifame jechuudha. Kanarratti laasti bitti suni bara dilii jiillee jedhama. Inni namni biyya san jiru jaarsi xinnaa guddaan argitee maaliif bara dilii jiillee inni beekamaan jiru historical incidents very damaging historical incidents warri jedhanii waamani bara dilii jiillee bara kiristinaa jiillee bara badii qooqaa kanaan beekama. The most destructive addunyaa biyya san keessatti badiin guddaan kan ga'e jechuudha.
fannifamni namaa kun. Kanarragaa bara bushaa jiillee kan jedhan immoo bara jandarabaachi onni jedhan kana gaafii ati nagaafatti irraa kan hin fottoqne yookaan hin biran dabareen sodaadhe malee. Itti dhufna amma miidhaa gosa nafxanyaan Oromoo cabsu miidhaa inni saba Oromoo irraan gahaa ture bakka bakkatti garaa itti dhufna gosa jiillee irra kan ga'e wanta amma tuttuqtan kana garuu amma gosa jiillee kana baay'ina isaanii ni beekna amma baay'inni isaanii ni beekama. Baay'ina isaanii hin beekna gara goona gara miliyoona 3tti lakkaa'ama goona siiba completely lafarraa waan meefi isaan gara kuma miliyoona tokko gadi aybil lakkaa'ama siiba fi gindo kun akkuma jirutti sanyiin isaanii lafarraa baddee qooqni hin badne. Inni 1000 jechuun wanta kuma 10,000 fi 753 overall. Kuni kan bade giraaba jaarsotti ol qabatee gotee qabatee qooqa yookaan awwaashmatu arbaa kan jedhan qabatee ol deemee roorrisa dubbisa alaltuu wannoo irraan immoo gadi immoo dhooqa jawwee kan jedhamtu jira giraaba jawweetiin olitti dhooqa jawwee kan jedhamtu jira achirraan gadi baasee sobbooqa ejersa maayoo tullu wannoo kan jedhan immoo tullu booraa kan jedhan gaara booraa jechuudha. Gaara booraa sanirraa gadi qabatee amma sabattanyaa shaalaqaa kan jedhan kan isaan fixee achitti hafisan kan amma bara qooqni badu fudhatan. Hamma ol ga'utti gaara booraa sana yoo ta'e amma dheeraa waradaa arsii dheeraa kan jedhamu jira. Hamma san ol ga'utti naannoon kun hin badan isaan hin dhuman akka jirtu waan dhumanii fi lakkoofsi isaanii akka ammaatti isaan goona jedhanii lakkaa'anii walitti qabanii malee siiba fi gindo uummanni gosti suni mataasaa kan danda'e jaaljiillee keessa isaan miliyoona tokko gaditti staatiksiin Itoophiyaa kan lakkaa'utti garuu overall hamma karaa boosatii fi corree ga'utti suni walitti gara miliyoona 6 walakkaati. Amma amaarree futti waraanni guddaan uummata kanarra hin geenye lafa akkuma jirutti qabatanii akka tasaa ta'ee lafti amma Haayile Sillaasee amma Awwaajii kuttu 100 keessaa 90 harkuma san jira garuu booda jira lafarraa Waldamaa Shaalaqaa Haayiluu Salamoon Shambal Ashannaa fi Waldayyee Koloneel Baaddag yookaan Fitoraarii Baaddag Walda Goorgis Walda Sambat kan jedhamu Asfaawosan waan akkanaa ta'anii dhufanii booda bu'aa lawlataa jedhanii akka Abashaatti 1961 yookaan immoo 1969 bara boloqqee jedhu bara dhufanii lafa akkuma godhanii manzil fidanii akka wajjibaatii fi achirra qubachiisan. Akka wajjibaati naannoo shanan maal jedhan kana karaa awraajjii wajjibaati machaa manzee warra elefaantii isaan egaa baayoloojikaal warfariitti itti naquu isaaniiti manzii fi inni irraa marraa beetii irraa fidanii nama miilli isaa ta'e. Arbeessituu jedhama elefaantiyasis jedhama nama miilli dhiitee fidanii achi naqanii naannoo jiillee garuu fayyumaa qawwee wajjin naqanii akkuma amma Wallaggaa fi Arsii keessa nama qawwee qabatu Tigraay irraa fidanii qabatu. Anyway naannoo kanatti warri jabaan lolee Nugusaan yookaan Haayile Sillaaseen waan achi hin geenyeef lola Haayile Sillaasee wajjin qabanii Haayile Molokotis abbaan Minilik achi hin geenye Minilikuma duwwaadha kan achi jabaatee lolee garuu mootonni achi turan baay'inaan yeroo baay'ee bara baay'ee kan mo'anii biyyoo fooyyee hamma 1878 hamma 1885tti bulchee jira. Duufoo gadaa kan jedhan immoo inni isa xaanee moo'ee roobalee jaatanii kan jedhan immoo isa xaanee moo'ee doddota ofsee kan jedhan 1880-1890 moo'ee doddota sanirraa kombolee jaarraa fudhatee kan amma inni gaa amma doddota sanirraa kan fudhate amma Minilik bara 1900 fi jechuun November 3 1906 kanagaa wanni innis akka Fitoraarii Gulummaa Margaa amma Moonyoo Isheetuu Irranaa namoonni historiyaan gaarii lafa kaa'an hundumtuu kana kaa'anii jiru. Cheerulliin tolchee barreessee jira. Koloneel Kolombaanii kan jedhan Xaaliyaanichi kan naannoo sana bulchaa ture kan yeroo kunoo Dinqituu fa'aa fannisan yeroo Aada Corroqee fa'aa jechuun qaallota biyyaati gaafuni. Qaallittiin illee karaa warra Abbuu Callabbaa Abbuu Seeraa kana jedhamu galaan kana keessa siini giftii Aada Corroqee kana fa'aa waggaa fannisan gaa warri kaatolikootatu kana wajjin yeroo sanatti gaa jarri kun mo'atuma turanii by chance Mardaasaa Jootees naannoo sana qubatee jira. Mardaasaa Jootee yeroo Jootee tulluu qabanii akka tasaa Sudaanitti ce'e abbaa qabnaan Sudaanitti ce'e Sudaan irraa biyya Ingilizii ga'ee biyya Ingiliziitiin mootummaan Minilik akka
mardaasaa akka jootee tulluu hiikuuf jennaan tole jedhee araaran galanii yoo araaran galan isa qabuudhaa taanaan mardaasaan achi gadi baqate. Karaa adaatii fi jiddaan gadi baqatee jiilli ga'ee waraana jiilletii fi waraana adaa kanaa fi waraana sooddoo kana qabatee jiilli kutee karaa jibaatii fi shanan kana keessa kan jedhamu jibaatii keessa kutee aannoo kan bakka jedhamtutti warri waraanni karaa wallaggaa jiru dhufee achitti marsee wannoo kan jedhan maqaasaa abbaa akaakayyuu dajjaalmaach darajjee mokonnin afanugus damissoo kan jedhan achirratti daaraa go'e jechuudha mardaasaan. Yeroo sanatti waraanni jiillee kan achi mardaasaa wajjin gale naannoo siree naannoo bulloo boshee kan kadhattamanii amma warri jiillee ta'an naannoo bulloo boshee jiru jechuudha. Waraanni isaanii mootonni isaanii akkan amma ibse kanatti. Mee nafxanyoonni erga Oromoo yeroo cabsanii Oromoo lafa Oromoo qabachuu irratti tooftaa adda addaa fayyadamaa turanii isa kana nama kiristinnaa kaasuu taabota isaanii dhaabuu wantoota adda addaa godhu. Akkanuma wal maddiitti immoo namoota miidhutu jira keessumaayyuu warra akka gootota Oromoo jala dhaabatanii lolan seenaa gurguddaa nuyi beeknu harka muraa farma muraannoolee kan calanqoo fi keessumaayyuu naannoo Imbaaboo Taklaayimaanotii fi Abisheen lola godhan iddoowwan adda addaatti giddugaleessa Oromiyaa keessattis akkasuma yeroo Saala Sillaaseen fa'aa keessumaa 1813 yeroo isaanii naannoo Salaalee irraan gad bu'anii lola godhaa turanitti miidhaa adda addaa gahaa ture. Gosa jiilee irra garuu wanta adda ta'e tokko gahaa iddoowwan biraa fakkeenyaaf Boqloo beet, Maadariyaa beet, Baalawulataa'u jedhanii lafarraa fudhachuufaatu jira. Garuu gosa jiilee irratti miidhaa guddaa gaheeraa jedhama. Innis inni jandarabaa waan jedhamu turra gahamee irraa miidhaa guddaa turra gahaa ture jedhama. Inni maal meemmee waa'ee isaa addatti gosa kanarra ka gahe waa'ee jandarabaa namoonni akka hubannoo gaarii qabaataniif mee waan irraa beektan nu ibsa. Dhuguma wanni gosa addaa irratti wanni naannoo muloo kanas wanti ta'e hin jira karaa Salaalee kana karaa naannoo Shiggar kanarraa garuu wanni gosa jiillee irra bakka amma haasaa jiru irratti wanti ta'e wanni gara biraa irratti hin ta'in hoo jiraatu jandarabaa jechuun nama sibiilaa jedhama Oromoon nama sibiilaa jedha nama dhiirummaa isaa balleessaniiti nadheen isaanii eegsifatu. Kuni hamma umrii kiyyaatti warri ani beeku firoonni kootillee turan. Fakkeenyaaf amma maal godhu wanni sababni isaa maalirraa ka'ee hojjettanii akka isaan warri naftanyaatti odeessanii jiilli nama muraa jiru arsiinis ni muratti jiillis nama muraa kan jiru jiilleen kun sanyii Tuulamaati warra Booranaati arsiin amma Boorana jiru jiillee hojjanii waaman Boorantoota kana jiru. Edaa isaan bareentummaa fi ituu fi Boorana kan jiru kanatti warri arsiis historikaalee afaan oral traditional waan beekan akkasitti kaatagoraayiii godhu muriifni kuni yookaan dhagna muruun kunii fi muriifni kuni dhugumatti jiillirraa duraanuma haa jiraatu Amaararraa itti dhufee gadoo diinummaatiin haa godhani ani hin beeku dhuguma iftiraarii Dajjaalmaach Saaluunis muramanii jiru. Saaluu Difaayetuun ta'in Saaluu Nagaash jedhama. Saaluu Nagaash kuni ilma Hosiinaa Raas Kaasaati. Akaakayyuu ilma obboleessa abbaa Raas Kaasaa jechuudha. Nugus Walda Goorgisis achitti muraman. Nugus Walda Goorgis jechuun ilma Hosiilaa obboleessa Raas Daargee jechuudha. Ilma Hosiilaa Minilik jechuudha. Nugus Walda Goorgis kan Jimma Booji'ee galu san. Jimma Booji'ee galeeti kafaa fi kafichoo kana jaanjeeroo kana maal kana mo'anii galaniiti amma achirraa jiillee gaallochi lamaa saxxamichiroo ante xoonnoo jedhanii ergan. Achitti erginaan namicha akka tasaa wannoo jedhama kooyyee jedhamti kooyyee irratti mo'atame. Kooyyee irratti mo'atamee booda murame. Amma muraasa kana gaa maal jedhu kanatti isaantu muree isaanis muraadha. Ijji qorrataa inni xaffaa hamoraa biloos kan jedhan diisiis kan ture. Waan akkasii gaa warri Abashaa kun kood Naappooliyoon jedhu seera Naappooliyoon koronni jedhu French kood jedhu seera Faransaay garagalchuu seerri isaanii akkasitti waan ba'uu fi Baayibilii kanarraa waan Baayibilii waan dubbisanii akkasitti gaa jiillee specific problem maaltu dhalate kan jettu sanii bara 1906 egaa konbolee jaarraa fannifamee asitti akka Sheerulliin jedhutti 136 jedha. Akka moorri jaarsoleen ammaa manguddoon ammaa himanitti gara nama 700 fi wayii jedhu. Omaa evidensiin staatiksiin lakkaa'amee jiru hin jiru garuu biyya keessoo deemtu abaabilee kokkana ta'ee abaabilee kokkana bu'anii muranii sanyiin achirratti cibte qacceen teenya achirratti waan akkanaa hin dhageessa biyya keessaa manguddoonni sunis amma dhumaa jiru staatiksii san guuttachuu fi nama ammanaatu murame kan jiru garuu gibbii Asfaawusan gibbii Hayila Sillaasee gibbii Saalamadhooti
gibbii lool mokonnan gibbii Mikaa'el onnoo jaani Mikaa'el kan ilma Hayila Sillaasee Mikaa'el kan jedhamu wotaadaraan ture tokko jira amma asuma inni jira Ingilaandi jiraata. Warra kana hoo argite warra akka Walda Goorgis Beenyaa akka Gadaa Roobaa akka Dagaagaa Roobaa Idaashoo warri amma life in my life fakkeenyaaf Dagaagaani maakalaawi ምግብ ማደራጃ ድርጅት kan jedhan Asmaraa Mangad kan jedhan sanirra sinqinaa maal kan jedhan bara dargii wotaadaraaf mi'aan kaneef isa inni booda Sillaaseen kufee booda beeta mangistii isaanii ba'anii emancipated free ta'anii namooma isaanii waaqni dhittuume san deebisuu kan hin dandeenye waan ta'eef namichi maanajimentii baratee maakalaawi ምግብ ማደራጃ ስራ አስኪያጅ ture Gash Baqqalaa Mokonnin kan amma du'amtuunis miseensa machaa wajjin achi hojjetaa turan isaan hisaab shuum kan jedhaman treejarii turanii masraa beeksisanii fi achirra immoo namicha amma Yemanii galee wayyaanee beetinaa sira bahal ministeera turizim ministeerii ta'ee ture Razana Arayaa kan jedhan achitti guddatee Tigreen sunis innis isaanii wajjin achi hojjechaa turan agarus industirii nugdi ministeerii maqaa edeetti babaa jedhanii waan akkasitti waamu nama jiru specifically namni aga hundu akka beekamu waan kana jedha malee busheessu fi miti Gadaa Roobaa Xaqlaa Qabeegdi kan jedhan Seventh Adventist inni Fulohaafaa bira sabattanyaa kan jedhan Adventist mishiinii san bira fi Nigist Awdituu biratti Xaqlaa Qabeegdiin jirti achi keessa hojjechaa ture. Walda Goorgis Beenyaa Jaalmeedaa bira mana guddaa qaba ture. Egaa dulloomu sana gibbii beeta mangistii keessaa ba'a. Ilmanan eegaa ture inni immoo itti geemanan eegaa ture. Walda Goorgis Beenyaa kun Walda Goorgis Beenyaa Idaashoo jedhama amma Urgooyyee beet maal jedhanii achitti nagada wayii uumanii manni sunis alagaan fudhatee nama itti nagada. Anyway naman beeku naman ijaan beeku si lakkaa'uu dhiibu. Inni kun immoo Foollee Raabaa kan jedhan jira. Foollee Raabaa kun immoo qonni beeta Asfaawasan beeta mangistii kan amma zamacha mamriyaa ta'e tokko political school ekkaasisan achuma jiraachaa ture du'e warri kun hunduu ilmoon qaban naan whatsoever kanan ijatti yaan arg kanan maqaa beeku kan firooman wal argine kan asinitti lakkaa'uuf malee kan gurra namaa keessa hin jirre kan listii keessa hin galin kana rabbi bakka isaanii haa lakkaa'u kana jechuun gadoo fi miti waan lafarra jiru waan iyyaafattanii bira ga'uu dandeessan. Actually kan Dagaagaa Gadaa kunooti ilmi obboleettii isaa kunoo amma Minneapolis jira jaarsoo Idoo Badhaasoo bilbilaati gaafadha is a living witness eessuma isaati. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.